Ashama harka fuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka kanatti naqa qabsiniin jechuun jaaladha baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii. Egaa ka har'as waa'ee barumsa meeshaalee mana keessaa algaa biiffee kan ta'e qabadheen kara keessan dhufeetoo jira siniin jechuun jaaladha. Egaa waa'ee qumsaaxiniitis qabadheen dhufaa qumsaaxiniinis kun haala kanaan waggaa barbaadan maashinni jira. Amma galuu kanan irraa dubbachuu barbaadu waa lamaadha algaa fi biiffeedha jechuudha. Qumsaaxinii yoo barbaadan komodiinaa wajjin haala kanaan maachillee hojjisiifachuu dandeessan ni jira nu bira jechuudha fan. Gatii isaa tokkoon isinittanii maqaa erguuyyuun naqinaa warri chaayinaa laayyaantoo sallaatti faarawata tan uggaraattan sabskraayibii godhuun maatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kooti. Warroonni afaan turtii gootan hedduu tokko galatooma. Ammallee yaada waggaa qabaattan saanduqa komentii jalatti naateechisuu hin dagatina siniin jechuun jaaladha. Egaa kan namni tokko ni jirtu namni dubbii hin jaalanne homaa gochuun hin danda'amu. Ka ilmi namaa waggaa hin dubbatin afaanuma kana kan nutti uume akka dubbannuufidha. Chaayinaaluma kana irratti dhufuun yaada jiru isinii ibsuudhaaf malee wanta biraa homtuu icciitiin biraa hin jiru jechuudha. Osoo hin dubbatin osoo haasa'in wanni namaa ifu tokko homtuuyyuu hin jiru. Egaa ka komentiin nama tokkootidha. Irra isaaf nama saniif dubbatamullee hin barbaachisu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantuu sallaa viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha. Kana yaada kiyyaatti tanci'a. Egaa ka akka argaa jirtan meeshaaleen nu bira jiru keessattuu meeshaalee mana keessaa kwaalitii kan ta'e ni jira jechuudha. Waan isin barbaadan nu bira hin dhabdan jechuudha. Meeshaalee mana keessaa algaa qumsaaxinii biiffee hata teechoo xarabbeezaa wantoota mana keessa barbaachisanii jalqabee haga meeshaalee nyaata itti bilcheeffatan masoobirraa jalqabee haga gundoo hunduyyuu nu biratti ni argama isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaan ijoolleen asallaas iseeneettanii chaayinaa lakkoo jalqabaa warri hordoftanii ni bartan jedhee tayyaadha. Ani gizee hundan dubbadda ani alattuu Arsii asallaatidha. Egaa kun immoo Arsiitti dhalachuun Oromiyaa daana'umtuu nama hin daangessu jechuudha. Bakka jirtanitti isiniif deema yeroo hundan dubbadha jechuudha. Ijoolleen yeroo baay'ee akkas jettanii jirtan asallaas iseenee chaayinaa lakkee ilaallee warri jettanii jirtan homaa tokko rakkoon hin qabu. Ilmi namaa ni dhalatta, ni guddatta, ni baratta. Erga baratteen booda immoo kallattii adda addaa yuunivarsiitii soggaa deemtu ati bakka tokkotti dhalattee bakka tokkotti yuunivarsiitiin galtu. Akkasuma jireenyi ilma namaallee jechuudha. Baratanii too yuunivarsiitii galanii qofa osoo hin ta'in jireenyi keetillee bakka bakkatti si sochochiisuu ni danda'a. Kanuma wanti biraa hicciitiin homtuu hin jiru. Asallaan nan deema nan galaa darbee bakka hin barbaade nan deema. Asiin Oromiyaa guutumaan guutuutti bakka barbaadan isiniif ga'a. Warri barbaadan qofan isiniin jechuu jaaladha. Warri hin barbaanne osoo hin ta'in warra barbaadanii keessan dhuftanii eessa jiraatta jettanii kaatanii rifattanii fan isinii jechuu danda'e bakka fe'uun jiraadde homaa rakkoon hin jiru. Bakka isin barbaadanitti isiniif ga'uu ni danda'a jedhee tanan ka isinii ibsan isiniin jechuu jaaladha. Egaa kara meeshaalee kanaatitti hoggaan darbee akkuma dura dubbadde argitanii algaan hoggaa hojjetamu yeroo kamiyyuu komodiina akka isin barbaadanidha baay'isawwe. Komodiinaan amma algaa kana bira jiru baay'ee ni bareeda. Garuu baay'inaan namni tokko isa kan mana madaamitiidha kan filatu maaliif mastaawutii guutuu dhoolleertuu qabdi jechuudha. Garuu haala kanaanis abbaan barbaadan ni jira. Qumsaaxiniin biratti maachisoo barbaadan jechuudha. Algaan akkatti ishiin bareeddu smaartidha baay'ee hedduu tokko namatti tolti ni argattan diizaayinuma kanaan isiniin jechuufan akka barbaadan. Egaa ka'amma odoon hin darbinan kara algaatitti isinii darbaa algaa haala kanaanis qomatii isaa ol siifachuun hin dandeessanii. Deebisii kun meetirka 20dha isin immoo meetirka 50 ol dabalachuu ni dandeessu jechuudha. Akka guddina algaatiin diizaayiniin kun guddachaa deema baay'isawwe. Kanan isinii ibsa. Diizaayiniin kun meetirka 20 waan ta'eefidha. Gaggabaabbatee yookaan immoo akka argitan kana maa xiqqaatillee jechuu dandeessan. Warri guddaa barbaadan ni jiruun isiniin jedha. Warri guddaa barbaadan immoo ni jira innillee isiniin jechuu jaaladha. Komodiinas immoo akka barbaadanitti hojjetattu. Komodiinaan kun masaabaa 2 qaba. Akka argitan gubbaarra dheeraa miti. Jijjiiruu ni dandeessan. Haaluma kanaan ta'ee komodiinaan ol dheerattee masaabaa 2 qabaattee mastaawutii ol dheeraa nuu ta'uu qaba soo jettanii ni hojjetama. Diizaayiniin filannoon mataa keessanidha baay'isawwe. Asirratti kan dhiyaatu osoo hin ta'in haala kana ta'ee diizaayinii kana ta'ee ana immoo ol naa dheeratu haga kana naa dheeratu jechuun ni dandeessanii ni hojjetu. Naa jechuudha walumaa galatti isiniif ni hojjetama jedheetan isiniif ibsa.
amma kanan isinirratti dubbachuu barbaadu algaan kuni dhugaa dubbachuu baay'ee rakkasaadha. Ani anatti jechuun ani eenyuma caaluu sonte meeshaalee biyya keessan jira meeshaaleen hagam wuddii waan ta'a waan an beeku fan akkas isiniin jechaa jira malee waan biraatiif miti waan biraatiin akkana nu bannes abdiin qabu hordoftoonni ko algaan kun 21,dha. Egaa 21,000 kan erga tokko miti kaashii kan kaffaltan isinii ibsaatan deema 21,000 yoo ta'e maal gootu birrii qabdii kennitan 4,000 isaa ta'u 5,000 isaa ta'u 6,000 isaa ta'u akka kana qabdii kennisiin jedheen qabdii kennite jechuudha. Qabdii kenniteet algaan keessii xumuramee komodiinan isaa xumuramee erga ilaallatteen booda diizaayiniin kee isuma san ta'uu erga argateen boodadha. Kanati gaafa fe'attu jechuudha. Gaafa meeshaa kee fe'attu sanii qarshii hafe achirratti qabamee jira daftara qaba achirratti qabamee too jira bilbila kee wajjiniini gaafa xumurame si bilbilama gaafa san qarshii kee qabdee dhaqxee jechuudha. Birrii sanitti kennatte achiin boodatti qalamiin hanqatee jira qalamii deebiitii fakkaa godhi itti naa dibisoo itti achumatti itti dibsiifattaa ilaallattee jechuudha. In maamiloota ofii seeraan kunuunsee qaba isiniin jechuun jaaladha. Fakkaa kanarra naa ifuu qaba yoo ittan qalamitti dabalee qarshii hafe kennitanii meeshaa keessan fe'attan jechuudha. Kana warri xalabachuu barbaadan yoo xalabattanillee qarshiin guutuu miti. Guutuu erga tokko hin kennitanii darbee kennitan waan ta'eef iyyuu ergachuu ni dandeessan isiniin jechuun jaaladha xalabachuu hin dandeessan. Egaa kaakara biiffee ittan darbaa akka argaa jirtan biiffee kana qofaa miti kanan qabadhee dhufe malee jechuudha. Egaa biiffeen dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee bareedu akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa hedduu tokko bareedu akkasinitti tolee filachuu ni dandeessanii diizaayiniin aynata lama kana qofaa miti immoo diizaayinii kan feeta filachuu dandeessan haala barbaadda filachuu ni dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Garuu gatii isaa 20,000dha. Baay'ee bareeda akka argaa jirtanii bootaa tanaan dura isinii waraabetan ture. Ijoollee wanni bootaa deemee biiffee hojjetame 20,000 shaffaadha. Bootaa hojjetame tanaan dura viidiyoo koo jala buutanii ilaaluu ni dandeessan. Kana galuu ofii keessanii xalabsiifattanii 20,000 jechuudha. Kanaafuu 20,000 kun bakka yeroo rama kaffaltan kan 20,000 hoo ta'e kuma baay'ee yeroo gimaash 5,000 algaa kennitanii kaatanii gaafa xumurame immoo birrii isin irratti hafe kennuu ni dandeessan jechuudha. Hojiin akkasiidha hojiin harkaa kaashii kenniteetii miti jechuudha kan hojjisiifattu gaafa fudhattee tobaatudha kan kafaltu kana isiniin jechuu jaaladha. Baay'ee bareedu diizaayinii kana qofaa miti. Ofii keessanii kan filattan diizaayinii kanaan nu hojjedhu jettan hojjetamuu ni danda'a. Egaa bilbila odumaachirratti argitan ijoolleen deebitanii bilbila na gaafattanillee jirtu. Bilbilli achuma gubbaarra jira. Ammas taambilee irratti isinii barreessee jira. Warri barbaadan koottatii keessan na dubbisaa akkuma dura dubbadhe waasaappiin kiyyaa viidiyoo duraa tokko keessatti dubbadheen ture. Na rakkiseetoo jira haga waasaappiin konaasirraa utti immoo karaa iimootiin na dubbisuu dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Yeroo kamiyyuu isiniif yaada keessan isiniif han deebisaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo tana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Dhugaa dubbachuu fi meeshaaleen nu biratti baay'ee haala biyya keessa jiruun haala biyya qaala'iinsa jireenyatiin meeshaaleen kun jiddu galeessa hidheetan fudhaan. Egaa isin waan jettan hin beeku. Maaliif anatu biyya keessa jira wanti hunduu hagam akka wuddii ta'e waanan beekufan isiniin jechuu jaaladha. Muka mirxii mukaatiin ofii kiyyaafuu hojjetadhee waanan argeedha jechuudha. Mukni isaa baay'ee muka jabeessadhaan isiniin jechuu jaaladha. Egaa warri itti fayyadamuu dandeessan kunooti kana fakkaata. Bilbilli kiyya taambileelii gubbaarra jira. Warri na dubbisuu barbaadan yoo na dubbistan immoo obsaan nama eeggadha. Ilmi namaa jireenya mataasaa qaba. Ani nama xaarratee too buluudha jechuudha. Asachi fiigee nama buluudha. Yeroo hunda taa'ee too nama keessa baay'inawee waayifaan kan harkaa waan taateef bakka yoon socho'u tarii harkatti qabadhee deemuu ni danda'a. Kana keessa immoo yoon biizii ta'e isin keessummeessuu dadhabee maazim nu jalaa jettee fa'a warri jettan jirtanii egaa ka ilmi namaa jireenya mataa isaa olii gan naannessa beektanii lafti tuni jireenyi akkanaanuu nama naannessiti ka ati daftee dursitee yoo hin naannessin isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuu yoo riikaardiillee naa qabdan ta'e obsaan eegadhaayi. Akkasuma immoo warri callistanii bilbiltanillee waggaa jiraattanii gizeen natti mijatetti waliin haasa'uu hin dandeenya. Garuu inni guddaan iddoo riikaardii teechiftanii yeroo natti mijatetti ani riikaardii dhaggeeffadhee riikaardii sana irratti isin deebisuu nan danda'a isiniin jechuun jaaladha.
egaa wal hubachuun hunduma caalaa wal beekurra walii beekutu caala itti kaa Oromoon hoggaa mammaaktuu isiniin jedha. Kanaafuyyuu dhugaa dubbachuuf baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa jaalatamtoota kabajamtoota chaayinaalaa ayyaantuu asallaa hordoftoonni koo dhugaa kabajaa naa qabdaniif hedduu tokko naaf galatooma naaf eebbifamaa isiniin jedha. Viidiyoo tanarraa waa baay'ee ni barattan itti gammaddan jedheen abdii qaba. Ammas immoo yaada hoo qabaattan saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Yaada keessan isinifan keessummeessaa amma viidiyoon koo asirratti xumuree jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.